kana booda hirkoon akkan dhufne naan jedheera. Maal waan ta'e? Na dhaggeeffadhu kaa. Maal waan ta'eef hin jedhee? Inni eenyuudhaan? Inni boosii kan koo miti. Ani ofii koon of gaggeessee jiraadha. Jireenya biyya lafaa kana ofii koon immoo achaa. Anaaf immoo boosiidha kaa hirkoo. Anaaf immoo gaggeessaa koodha. Ahaa. Si galamti? Ilaali hirkoo. Jaalala koo gidduu dhaabate? Na dhaggeeffadhu hirkoo maalii? Kana booda hirkoon hin dhufa ta'ee jennaan biddeen kee gombistaa finyoo hojii kee kuttaa balbala hojii kee cuftaa maal naan jedheera. Ani immoo balbala hojii koos akka cufamuun barbaadu biddeen hojii koos akka cituun barbaadu balbala hojii koo cufuun barbaadu ani hirkoo. Cufamu siin banan iyyuu cufamu waan ni gadi fiduu ilaalaa inuman sii banan immoo. Ati kan kee iyyuu hin banne hirkoo. Balbala hojii kam keetii iyyuu hin banneeti. Tun si amanuu. Namni natti amanu si jedhee tun yaaduu danda'een banadhu balbala hojii koo anis. Akka ormaatti yaadutti taate. Maaf akkas jette? Maaf nan hubattooti? Lakkiin dogoggorre ormanatti taate ormanatti taate. Madaakooti madaakooti na waraanti. Isa dhugaa. Namni na amanu si jedhee yaadaatu. Inqoosin hirko. Hojii kana dhabneen kan rakkatu lammanuma keenya. Maal rakkanna nuun hin jedhe inni boosii keeti malee kan koomitee yoo dhufee asitti maal goone nuun dhimmaa kan dhufa yeroo hundumaan dhufee as. Anaaf boosiidha hirkoo. Jaalala boosii taane ani dhimmaaf dhufaan jedhee mas dhimmaaf dhufee man deebi'a. Isa barbaadeen dhufa iyyuu si miti. Isa maal rakkisees. Isaan maajjinaa seen ba'a. Maarree isa bira deemi kana bira maal hojii dhufta? Meesuma bira dhufa garuu sitti goree dhaqeen yeroo deebi'u immoo sitti goree man dhaqa. Akkasii? Amma duukee dhiisiitii bahiin dhufaati. Anaan gadi bahee taa'e. Kana booda dhimma keenya irratti xumurre hirkoo hojii kana dhabnaa lamman keenya rakkatamaaf siin galuusi. Biiroo keessaa ganna baasaa jirta dhee fudhadhu. Onnee kee keessaa akka waan itti ganna baasaa jirtu tan fudhadha. Na hubachuun amma kan sitti cimaa hirko. Bahuu onnee kee keessa. Mi'a konaa gadi nan ba'a. Inni koo keessaa mi'a qabdaa. Nan ba'a inni rakkina qabu. Isanni si ajaje fudhattee anaan ganna baaftee miti ati. Ta'uu isaati hirkoo. Kana booddee dhufee sin argu kan bakki mattola garraaka. Ta'uu isaati. Fedha namichaa eegnaa jechuudha naafati. Ta'uu isaati. Nu gidduu dhaabbatee amma namichichi dhufee nu gidduu dhaabbatee akkas. Ta'uuma isaati hirkoo. Amma yoo rakkate nufuu jechuudha aree namaddan. Ta'uu isaati hirkoo. Amma tu bilbilli kee cufaa ta'ee ani immoo dhiira biraa wajjin jirtii faayidee si shakkeessa keessi koo na dhiphatee onneen koo na madaa'ee kaleen koo na jeeqame karaarra yeroo nufus immoo nama dubbisee as dhufee noo si argaa bokkaan immoo roobaa jira yoo ta'e faa rakkadhee mallee dibaabee namarraa fudhadhee deemee dhufee asitti si arguu hin danda'u jechuudha. Ayyee hin dandeessu. Galatoom.